to sisa fuya biye sisa fuya biye malo so bananche da malo jo mal nama dhageettis ta'e waaqa koo maaloo soba jedhaa maaloo giiftii koo haadhoo koo simboo qabeettii koo amala qabeettii koo maaltu si fudhate bineensa maaltu si nyaate si burbuta maaltu si fudhate haadhettii koo isheenuu nama hin tuqxu isheenuu nama hin quuqxu maaltu ishee fudhate gaa haadhettii koo giiftii koo ayyaa biyyee na hundaaluma qixxeessit beekaas wallaalat nyaadhitti maaltu ishee fudhate maaloo jiru guyyaa sadiin dura akkoo nagaa qabdi sila maaltu fudhate haadha mana artiist Andu'aalem Gosaa qananii addunyaa yommuu dhaga'u hedduu takka rifadhe keessattuu halkan keessa ribaa kaatee gamoorraa of darbitee of galaafattee jedhamaatiin hin jira taateen kun garuu wayna yaadachiise. Video kana harmeen tiyya akka daawwatan hin beeka akka hedduu takka rifatan isin hin beeka harmee tiyya dhiifama gaafachaa garuu ammoo isin barsiisa jedhee waan hin yaadeef isinitti himuu barbaade. Yeroo muraasa dura ture yeroo sanitti sa'aatii sammuun kiyya waa hedduun cinqamaa ture sa'aatii waa hedduun abdiitti gutadhe sila addunyaa tana maaliif irra jiraatan iyyuu sila badiin tiyya maaliif akkanatti dararama jedhee yommuu itti yaadaa ture halkan keessa naannoo sa'a sadiitti ilmaan tiyya raffisee gara kutaa ciisichaa kiyya deemee foddaa kutaa ciisichaa kiyyaa banee foddaarraan gadi ilaale. Yeroo kana waan xiqqishuudhaaf sa'aatii sanitti wanti na cinqaa turte garuu sheexanni waa hedduu natti fakkeesse waa hedduu natti fide. Yeroo kana ofitti aare sila maaliif jiraadhaa osoo addunyaa kanarraa deemanii seenaa ta'an jedhee waa hedduu yaade. Wallaahi sa'aatii san uf duuba deebi'eetiin yommuu yaadadhu keessa kiyya na surura. Daqiiqaa muraasaaf akkasitti erga tureen booda toohii badhee astaghfirullah sila maal yaadutti jira jedhee foddaa kutaa ciisicha kiyya cufee gara keessaatti deebi'e. Dhugaa rabbii isinitti hima har'arra dhaabadhee yeroo san yommuu yaadadhu hedduu takka na surura. Sila yeroo san maaltu na mudate waan xiqqoo tanaaf waan darbitu tanaaf waan seenaa taatu tanaaf seenaa hin dabarre barreessee oole. Osoo kaleessa sheexani na dogongorsee murteessee jiraadhe har'a nama meeqatu miidhama uf qofa miine obboleewwan tiyya ummaatii ta'anaaf jettee jireenya isii dhiiftee anaaf jiraataartu maatii kiyya ilmaan kiyya namoota na jaalataniif na barbaadan waa hedduu balleesseetiin ture akka waan takka qabattan barbaada. Ilmi namaa waan xiqqatee uffatee gadi ba'eef qofa yaadan qabu waan isa dhiphisu hin qabu jettaniitiin hin yaadina ofii keessanii dhiphina keessa waan jettaniif namni akkanatti jiraata an qofti maaliif dhiphadha jettaniitiin hin yaadina. Namni martinu akkaataan sadarkaa jireenya isaa garaagarummaa haa qabaatu malee wanti inni yaadda'u garaagarummaa haa qabaatu malee namni hundinuu yaada mataa isaa qaba. Namni hundinuu waan keessa isaa isa dhiphisu waan keessa isaa isa cinqu waan namatti himachuu hin dandeenye qaba. Garuu ammoo beekaa dhiphina hangam qabaataniyyuu of ajjeesuun murtee akkanaa kana jireenya ofirratti murteessuun gonkumaa furmaata ta'uu hin danda'u. Gaafa waan akkanaa kana murteessisan uf qofaa miti. Namoota naannawa keessan jiran namoota isin barbaadan namoota isiniif vaaliyuu kennan namoota miidhama keessan keessaa miidhaman ajjeeftu isin takka duutanii dabartanii jirtan warroonni addunyaa kanarra jiran garuu jiraa osoo lubbuudhaan jiran isin faana du'u. Kanaafuu waan darbuuf jettanii seenaan darbiniin galmeessisna wantoonni akkanaa kun sammuu keessan keessa dhufu too'ibadhaa akka amantaa keessanitti warri musliimaatis rabbii keessanitti deebi'aa astaghfirullah jedha deemaa salaata warri kiristaanaas deemaa gara kitaaba keessanitti qaraa. Sheexanni waan xiqqoo ulaa xiqqoo yoo argate jireenya keessan balleessuuf barbadeessuuf isinitti baha. Kanaafuu yaada akkanaa kanarraa of qusadhaa isinin jechuu barbaadeeti. Mucattiin daa'imnituun umurii kanaan kichuu hafte hedduu. Haadha micoon akka tashkarakkaraa akka taphachuu turte akkamitti halkan takkatti if ajjeesuu dandeesse? Halkan takkatti akkamitti of ajjeesuu dandeesse? በጣም ጥያቄ ውስጥ ገብተናል እኛ። ኦኬ ሀረርጌ ደጀለኒ ቤታ እኔም ቤካን አይ እኔም ቤካን ጋይስ እጌፈዳ አማ ከገንዳ ፊ ሆላቲ ሚቲ አማ ዱቢን ተሰኒ ኢሳቲ ደሞ ሰኒ ሚቲ እጌፈዳ
amma micoon tuni kaleessa viidiyoo poost goote guyyaa tokko jaa viidiyoon deemaa ilaalaa tiktookii ni himaa bar viidiyoo guyyaa poost goote guyyaa tokko dura viidiyoo poost goote jedha namni akka fedhe namni kaleessa duu deemu namni rakkoon bar namni tokko gaafa rakkoon isa mudate rakkoon gaafa si mudate bar guyyaa takkatti rakkoon du'aa sitti dhuftu bar guyyaa takkatti namni guyyaa tokkotti rakkoon itti dhufe guyyuma tokkotti ifanacheessu bar waan fedhe illee ta'u bubbultee waan bubbulteetti hifatteef darbite yoo of darbite illee kaleessa viidiyoo akkasii hojjettee poost goote laalammaas biratti wanti dho'ifamuufillee yoo deeme kan hawaasni Oromoo hin fudhanne ትላንትና ቪዲዮ የፖስተች ትላንትና እንደዛ ፍልቅልቅ ፊቷ እንደዛ በቃ ፉለ ኢሲዮል አልተንገመቹ ፉለ ገመቹ ቁብሱኒ አከሚቲ ፎቅ ራይፍ ደርቡ ደንዴ ቶኮ ከነ ደገፈዳ ለማፋ ሰዓ ሰገሊት ኦፍ ደርቢቴ የተን ሰዓ አልከን ሰዓ ሰገሊት ጀረተን ገነመ ዱቴ አርከምቴ ጀተን አባ መና ኢሲቲ ወጅ መነ ቶኮ ከይስ ጅራቲሚ አከሚቲ ዱቢን ገመናፍ ገመነ ደዴማ ጅርቲ ዋንቴ dhimmi waan kana qoratu akka nu qoratu barbaannaa jechuudha amantu saa kanatti amma micoontu maaliif wayni cinqallaati akka hawaasni nama meeqa dhugaa nama meeqaa dhabnee jirra wallaahi billaahi dhugaa micoo kanaa bahuu qaba Oromoo ሚኮኮ ማይኪኮ እንዴት ነሽ ልቡ እንዴት ሰው እንዴት በአንዴ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቶ በአንዴ ከፎቅ ላይ ተወረወረ ይባላል ምን ጉድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ቪዲዮዋን ፖስት የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ፊቷን ውስጥ ፊቷን አሁን እኮ የሆነ ሰው እኮ ሴቶች ስንባል እኮ እኛ ሴቶች ከሆነ ሰው ጋር ስንጣላ ራሱ እነመ ተኮ ሊናፋ ኦሮሞዋን ቤቱ አፋን ኦሮሞን ያረጋን namni tokko dubartiin takka dhiiroliiniste firaoliiniste nama feetee oliyyoo wallaltee xiqqishoo istoorii tana poost goonaa bar istoorii faa poost goonaa viidiyoo poost goonu nuti jechuudha akkana gammanneetu yoo rakkoon nutti galte abadan koofallee waa poost goonu nuti dubartoonni yoo rakkoon du'aa sanuu rakkoon du'aa nurra yoo geesse inuma akkasitti caffarree maal jennee inuma poost goonu gaa nyaataa hunyaanu naman dubbisu mamaa keessa seennesin malee micootana namaatu darbemo ofiin if darbite waan hin fakkaanne bar hin fakkaatu gaama dubbiin tun nu liqifamte ቪዲዮ ሼ ጋፈላሉ ሰከሌሰ ሰነ ኦፍ ከን ደርቢቱ ዲሲቲ ዋን tokko shirratti kan itti fakkaatu fuula abdii qabu irraa mul'ata malee fuula abdii mul'ate irraa mul'atu fuulli suni fuula abdii qabu fuula gammachuu qabu malee fuula abdii mul'ate wanta karratti argitu rabbiitu beeka garuu qoratamuu qabaadha amanti kabar baanu nu qoratamuu qaba dubbiin ofishee kan darbitu illee itti fakkaatu mucattiin akkamitti ofishee darbiti mucaa nagaa akkasitti ndi what's going on kanamma sirriitti ilaalamuu qaba this is crazy Maki, maaltu maal ta'e? Foq irraa of darbitee duutee jirti qananii duutee jirti እና akkaataa isiin itti duute maaliif fooqi irraa of darbitee jaan akka amma dubbatanitti fooqi shanaffarraa of darbitee jaan sababni of darbitee mucaa qabdi miti allee qabdi miti maayikii ko aare yellaatum okay ምንም ilmoota kan qabdu yaabo yaa rabbii bannaati maal bannaati mucattii Mi'a Oromooti yoo ana keessa jetti gaafite ilaalame viidiyoon kun kaleessa galakkifame jechuudha. Viidiyoo kana kaleessa galakkistee bijoon tun ishii kaleessa akkanatti taphachaa gammadaa sirbaa turte. Eda kana maaltu ishii nyaatee buleere ishii. Bineensa maaltu eda kana ishii fudhateetu buleere. Siburbuuta maaltu eda kana ishii fudhateetu buleere. Dhugaan isiniin jedha qalanii nama jireenya ishii keessatti rakkoo qabduyyuu hin fakkaattu. Dhugaa yaani tiyoo amala qabeetti amalishillee amala qabeet akkuma malkishi kana amalishillee bareeda ishi siburbuuta maaltu fudhatee micoo kana ishee akkamittiin lafumaa kaatee rakkoo tokkoon qabaatiin lubbuu ishiit irratti waan kana wassanti waan kana murteessite ishiit namni tokko rakkatu malee lubbuu ofiit irratti waa tokko murteessu bar lubbuun tun nama mararte lubbuun tun qaali lubbuu tanarratti murtee du'aa kan laatte waa rakkannaan ifu kaleessa galakkifame viidiyoon kun eda tana maaltu ishii tuqeetoo bule anaaf gaafidha dhugaa anaaf gaafidha Adoko angalaati afti anaaf gaafidha dhugaa anaaf gaafidha keessa kiyyaaf anaaf gaafidha laphee kootiif gaafidha sammuu kootiif gaafidha viidiyoon kun viidiyoo kaleessa galakkifamedha
إذا تنا مال تاتي بولتيش مال تشينياتي تو بوليش مال